yoo iyyate rabbi irraa fuudhu. Wallahi zuurii kadhannee magriba osoo hin gahin rabbi irraa argan. Waa 11 argannee 11 nuu kadhannee rabbi irraa argan. Maaliif ati alaaqa rabbi biraa waliin qabat? Maaliif rabbiin jaalachiisuu deemu dalagaa kee keessatti waan dalaydu keessatti dhugaa dubbadhu. Rabbiin jaalachiisuu deemu na argii dhiisi na dhageettii dhiisi. Sii galee kanaaf namni rabbiin argate waan guddaa namni nama argatuu deemu nama jaalachiisuu deemu ati rabbiin jaalachiisi. Koppiliin godhaa rabbiin biraa argatu wallahi sheekaa robe warra koppiliin kinaa godhu sheekaa robe wallahi du'aa ajaa'ibaa naa gootuufi warra koppiliin kinaa gatu sheerii naa gatu hunda jira hadda du'aa ajaa'ibaa naa gootuufi warra nama gargaaran ulle wallahi du'aa jalqaba du'aa kana naa gootula amma gaaf tokko tungee mata badhu abdii geetachuu abbabee biyya taa'ina hojii taphataa mo'adheeniin birrii 200 geessiiti iyyeessa wayitii kennitu laalu jennaan yeroon akkana bismillah gadi ba'uu jedhu intali tokko ulfa jeja garaadhaa qabdi amma arguu jirtu kunoo dhufaatti ulfa jeja garaadhaa qabdi achirra dhaabattee waan nyaattu kadhachuu dhatte achi kansiraa deemee jennaanii ulfa jeja baatti kansiraa hojjetti ilaala dhagaa baatti kansiraa hojjechuu dhaqee jennaanii sa'aatiin natti darbee naannaa ari'atanii waan hin nyaadhu qabu jette jennaan ulfa jejaatiin kansiraa hojjettaa naan jette nu boochifte egaa amma ji'a 9 geesse amma deessee ji'a 6tti birrii Itoophiyaa 10,000 anatu si erga hin hojjetin hin jedheen tokko akkana jennaan uummanni achumaan miira keessa galee eessa jiraatta jennaan mana kiraa keessan ta'aa jette yeroo nu mana si ilaallu mana fakkaattu kottu goo bismillaahi manuma sitti ijaarra inni achumaan maallaqa haga ta'e ergeefi wallaahi gaafa sana si daawwataan jira jedhe abdiyyeen mana aanatu yoo ummanni Oromoo dideenatu daaraa dibatee barbaree dibatee si ijaara ummata maal jettu jennaan kaan kan qorqorroo kaan kan waadaa gale waadaan galame namni muraasatu waadaa guute anillee ture mu beeku aywa alhamdulillah lafa binnee manni xiqqoo wayii irra ol dhaabattee amma kan barrii konoola foto ragaa wajjin malee kijibaan miti gurbaa Oromoo gaafa sana $500 kenne konola agartanii tokko jedha abdiin achi oole adda laayifii achi nagalala dhagaadhaan kaafame masaratiin manichaa dhagaadhaan kaasifne dubbii rabbi namaan galu simmintoo irra dibinaafi maskootii barrii ilaala as geenye ummata keenya as geenye humna hin qabneen as geenye daaraadhuma dibannee waan argannuun as geenyee jirra. Rabbii jecha waa hojjenna malee fakkeessuufi miti. Barriin mul'achuu dide malee kunoola barriin kunootila. Barriin duwwaa qorqorroo irraa rukutameera. Waan nafe waan muraasa. Ummata keenya yoo isin hin gahaa geessii kanatti galchii madaabaraa maskootii hidhattee girgiddaallee ofumaa asiitti dubbaattee maskootii barriillee keeshaa wayitti hidhattee keessa teessu jettanii ulfisi guddatee maashaallah wallahi 10,000 jettee ergaafii jiraan. Kanan gaafa sana gargaare malee kan mana jetti 10,000 ergaara wanta himaa jiruuf immoo nagalateeffataa miti rabbiif jechan ta'aafii jiraan. 10,000 jetti hociisii anatu gargaaraa jira. Amma siin deessee ji'a 6 geessutti yoo xiqqaate deessee ji'a 6 gaafa geesse mucaa silee bira kaattee illee yoo miyaa si hojjetattu. Kanaaf egaa daaraa dibannee barbarree dhunnee as geenyeerra sheekaa roobee jiru warri du'aa barbaadan akkaawuntii gaafuma sananii kan si bansiisan abdii shakkee miti akka namni garaa qulqulluudhaan akkaawuntii sirra galchuu jedheen akkaawuntii banattee jirti yeroo sana jechuudha. Isinii galee intalattiin amma dhufaa jirti ulfa jeja ture amma 8 minaamin immoo 7 taati yoo xiqqaati. Amma dhufti intaloon abdiin nuu fidee dhufa ija keenyaan argina manni sii kunoo baheera uummata keenya lafan binne mukan binne qorqorroon binne cidiin binne biyyoo binne waa hunda binne asiin geenyeerra waa hunda waliin rakkibnu amma wanni nu hafe maskootii barrii girgiddaa kana lassansiisu waanuma muraasan nu hafe gaafa manni beekee immoo ani siree tokko birdilibsii tokko nan bitaa fi namni rabbii jedhe dirsii tokkotti binnee fiyyi silaa guunne rabbi sinii faguutu. Egaa sheekaroo bi waan jedhan jedhan obbo. Fixeera sheekaroo sinaasaa annoo tokko raasu.
wallahi nama ajaa'ibaa waanan haasa'ullee hin qabu ani haasawa kana duuba waanan haasa'u hin qabu laakiin haasawni ati haasofte kuni rabbi bira si haa dhaqu waan dubbannu hin qabnu waan jennu hin qabnu mana sargaa jirraa yaa haadhateen natti mana goote dhugaa haadhateen natti mana goote akka waan haadha xiyyaatti mana ijaarteeti abboo ati hiyyeessa toofattee bakka hiyyeessaa dhaabattee bakka ammootiin namni harka qaqal'ate ammootiin bira dhaabattee haadhateen nata mana hin qabne mana itti goote tabarandaa jala galtu mana itti goote jannata keessa mana rabbi si haa ijaaru akkanuma jenna hube wallahi billahi jannata keessa mana rabbi si haa ijaaru jannatuma keessatti mana si haa ijaaru waan ati bakka buuftee daaraa dibattee barbaree dibattee mana ijaarsa jettanii waan ta'e seenaa wayitiitti madeeqaa tokko narraa dhaggeeffadhaa. Of qabaadhuma narraa dhaggeeffadhaa. Of qabaati. Of qabuu barbaachisa. Kaleessallee waan kana kaasee intina jedhe. Haadha kootu harka qalleettiidha. Waan qabdu. Haati koo waan qabdu mana kiraa keessa teessi. Ulfa garaadhaa qabdi. Ijoollee quxisuu kooti. An xiqqoo siin of beeka yeroo sana. Huccuu of beeka ijoolleedha. Kiraa manaa waan kafalamu dhabame. Kiraan manaa waan kafalamu dhabamnaan mana keessa ija koo duratti haadha koo darbaate namichi. Mana keessaa jechuudha. Isinii galee waa hedduun dabarsee haadha kooti hojjetu. Saniifani yeroo waan akkasii argee of qabuun waan ati jette irratti abbaa keenya rabbi haa araaramu. Haati teenna rakkinaan nu guddifte numa mara ani ni yaadadha. Rakkina keessaa rakkina guddaadha. Yeroo abbaan keenya amrii ta'u warri amaaraa ajjeese san horii kennadhaa jedhaniin ijoollee xixiqqoo tana horii kennadhuu jedhaniin ana baananii. An horiin kennadhuun baraasifadhan qaraasifadhaa. Yaa biddeena hambaallee itti ammootiin hin dhahu jette ummaan tiyya. Rabbi rahmate si haa godhu rabbi umrii haa qabu. Biddeena namaallee itti tolfadhuun guddifadhaa jettee. Gaafa sargii uffata dhabanii gaafa sargii ittiin deeman. Namni sargii haa deebi'u eeganii saahiba ofii irraa fudhatanii deemantu jira. Seenaan dheeraadha. Rabbi umrii haa kaawwan kanaaf bakka haadhaa kana ifaajeen nama guddifti. Nama hedduutti qadhaabdee nama hedduutti ijaarte baay'ee gara nama nyaata wallaahi. Seenaa haadhaa nama beekutu waan dabre yaadatee har'aan bootiin nama rakkataa ulfa ji'a jahaatiin mana kiraa keessa galtee qansiraa dalagatti ulfa ji'a jahaatiin maaliif beeytanii ilmoo tana guddifachuuf jecha ilmoon tun bakka hageettuuf jecha. Garwaati namaa jazaan haadhaan kafalamu wallaahi. Wallahi billahi jazaan haadhaan kafalamu. Wallahi mubee baay'ee nu gammachiifte ilaalcha mana kana laale baay'ee gammadee rabbi si haa gammadu akkasuma rabbi si haa gammadu. Wallahi rabbi si haa gammadu. Abboo ansirraa jaalladhee rabbi haa jedhu. Ooma ati dalagde kanaan mana kee jannata rabbi haa godhu. Waan xiqqoo toofee dhugaa. Dhugaa waan xiqqoo toofee barrii fi maskootii bicha tofe. Gaafaan soolaa bulee nambootiin haadha tiyya jala rafe beekaan soolaa bulee takkittii nama shanii. Haati teenna garanaan ijoollee nutti uffistee ofii qullaa bulan uffata uffatanii akkanatti keessa dabarre wallaahi akkana keessa dabarre. Waa hedduu keessa dabarre. Waa hedduu keessa dabarre. Kanaaf baay'ee garaa nama nyaatti. Haati ofii dadabritee ammootiin namni gariin booyaa jira soonaa deebitee jireen kan dabadha. Xaararraa hadaamiin irratti baatee goggoydee muun irratti baay'ee goggoge. Kanaaf nu beekiyya daaraallee dibattu barbareellee dibattu baga bira dhaabatte baga ji'an kafalte abboo rabbi si haa awwaatu dalagaa ati dalayte mara rabbi sirraa haa jaalatu. Abboo ilmi keetii hin hiyyoomatin abboo hiyyummaa waliin arginu be hiyyummaa waliin arginu be hiyyummaan siisiitii hiyyummaan daangaa haa taatu. Ooma tana rabbi guyyaa qiyaamaa gaaddisuu fi jala si haa kaayatu. Gaafa namni sibiraa galee mubee gaafa qabrii keessa kaa'anii sibiraa galan gaafa abjadiin garanallee walitti hodhanii gara mataallee walitti qabanii qanii ati nama bira ufiraa dhabde san qanii akaafaan illee sibiraa gale san qanii qottoon illee sibiraa gale san qanii namni dabartii sibiraa gale san
qanii malaayikaa haraa walitti dhuftee nama gammadu rabbi si haa godhu. Wallaahi nama gammadu rabbi si haa godhu. Fuuldura kee ifnina rabbi haa godhu. Ammaa biraa deemna duniyaa. Ijoollee illee biraa deemna jaartii gaarii illee biraa deemna. Garree mubeeti nama makiinaa gaarii biraa deeme. Biillaa gaarii biraa deeme jaartii gaarii biraa deeme hin garree. Maaliin deeme hin garreeti. Duniyaan deeme wallaahi duniyaan biraan deeme. Waliin awwaalanii awwaal. Gaayaa akaafaa fi qottoo qotan biraa galaniini. Gaafa ammoo namni nama biraa gale. Rabbi si bira hafaami. Abboo waan siin jennu mubeekiyya. Gaafa san rabbi si haa bareechu. Abboo dhiphinni qabrii sun si haa bal'attu. Dhundhuma afur bichaa namaa qotanii rabbi si haa bal'isu. Maddal basariitti rabbi si haa bal'isu qabrii kee. Qabriin dukkana ol laalan biyyee gamana laalan biyyee aduu arguun hin jiru urjii arguun hin jiru. Mana ifnanaatti rabbi si haa galchu. Mubee mana ifnanaatti rabbi si haa galchu. Qabriin si haa iftu mubee. Nama katmii rabbi sin haa tolchu. Dhumarra jirtii dalagaan tun dhumarra jirtii katmii rabbi sin haa tolchu. Mee nama katmiin tiyya haa toltu jedhu. Gaafa malaayikaa malakul mawtii natti dhufe katmii tiyya rabbi na haa bareechu jedhu. Akira laalama dalagaan akira jiraamanni kun. Anan maskootii takka cufa namni jettu. Anan barrii takka cufa namni jettu. Agasi nama sadii osoo nuu qabatanii agasi. Ka qalamaallee. Haganuma wanni biraan jiru wallahi. Barrii takkaa fi maskootii lama. Isiinuu manni xiqqoo mana isin argitan tan. Ol seenaa ana jee ani maskootii qabadde jedhi yabboo. Hiyyummaan sirraa murtii lafa haateetu. Abdii meemuu jira kaati tu sheekaa roobee jiranu. Tu sheekaa roobee jiranu. Ijoollee sheekaa roobee kanatti. Puus malaa warri giiftii qabdanu. TikTokiin giiftii barbaaddi anaan kennina. Isaan irratti lilis ta'u isaan irratti gadhiisa. Abdii maaltu hafe abdii waan akka ta'e amma mana geessutti amma mucaa bira geessutti. Tole galatoomi sheekaa assalaamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Ayyee hundumti keessan akkam jirtu abdii geetaachooti dhiifama bakka manni ijaaramaa jiruun ture garuu neetworkiin na seensisuu dide baay'ee na rakkisaa ture amma gara mana kootiittan deebi'aa jira isheellee manatti na waama inshaallah amma baay'ee deemameera kan barbaachisu amma manni qofti dubba'amaa jira stiil amma sa'aatii kana yeroo achi jirullee hin dubba'aa jiru kan barbaachisu lassa namaa qalamiitu dibamaa sana booda saanqaan qabu balbalaa fi foddaa tokko barbaachisa. Irra keessa isaa immoo tiifuun akka hin galle isin barbaachisa xaawulaan itti rukutamu darbee koornisii illee hin barbaachisa. Mee maallaqaan tilmaamiti maallaqa meeqa tafe itti yaadda maallaqaan naa tilmaami. Tilmaama isaa meebii meeshaadhaan yoo baasnee himne malee hin danda'amu garuu amma fakkeenyaaf obboleettiin keenya sun ulfaa da'uuf kaati yoo baay'ate ji'a tokko gidduutti deessi yoo rabbi inshaallah. Ji'a tokko tafa torban lama keessa bituu qabna jechuudha ayyee. Yaa ji'a tokko tafa kanaafuu amma mana kiraa keessatti rakkachaa jirti waan si gaddisiisu mubee wanta sitti himne rakkoo hamaa keessa jirti daa'ima wajjin har'allee akka tasaa mana koo daa'ima ishee fudhattee dhuftee jirti rabbi sirraa jaallatu atillee gargaaraa jirta. Daa'imtillee jala dhukkubsatee baay'ee rakkoo keessa turte amma manni kun akkuma xumurameen osoo galtee waan kiraadhaa baastu sanallee nyaata oolfattee mana ofii keessatti deessee jireenya bareedaa jiraachuu dandeessi kanaaf namni koppiliin godhaa jiru waan hingi natti dhufe maaliif akka ta'e hin beeku manichaaf ta'e hin beeku koppiliin jabaadhaa godhaa wallaahi waan hingi natti dhufe kunoo ayyee kanaaf balbalatti rukuchiifnee foddaatti rukuchiisnee koornisiitti galchinee firaashii isiin irra ciistu yoo binneef obboleettiin keenya kun haala galfiidhaan inni guddaan xumurameera. Parsantiin inni guddaan already xumurameera. Kanaaf waan bichuudha. Obboleewwan keenya bakka garaagaraa ta'anii nu gargaaran jiru. Rabbi irraa jaallatu isaaniin dhumumarra galateeffanna jennee obboleettiin keenya kun manni ijaaramaa fi jiraachuu hin beektu. Kanaafuu sarpiraayizii goonaan jechuudha. Ituu deenyi siin geenye. Sarpiraayizii goona kolfiitti kennina gaa'is afii keenyarra please. Inshallah kanaaf kolfiitti kennina geessinee ulfa jasa galii ulfa jasa deetii walakkaa yeroo siin geesse jechuudha guyyaa 15tti geessinee elaa kolfii keeti manni kun keeti labichis keeti wanni hundi maqaa keeti jennee itti kenninee gammachiifna. Mee maal naan jettanii mata keenya. Inshallah. Kooppilinkiin dhaabina akka namni hin deemne barbaadan. Baay'ee maal jettan meemee namni rabbiin rahmata sii godhee Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kaanaadaa, Saawudii eessayyuu jirtan mee dhugaadhaan akkaawuntii siisi gara miti abdiinaa barreessi akkaawuntii sirra deebiiti. Akkaawuntii kan siinaa ergi. Okay, messengerii irratti si ergee ture. Messengeriidhaan iPhoneidhaan live kanarra jira. Irraa beetan keessaan si ergee. Naa ergi deebii akkaawuntii si. Tole inshallah. Mata keenya akkaawuntii qabdi gaasheekaa roobee namni keenya qaayidaan isaa abbaa dhimmaa kana ajooma sinii galee abbaa dhimmaa ajooma kan inni ashaqu abbaa dhimmaati. Anis immoo takka amma addaa gargaarsi. Ijoollee miskiina gara biyyaa ta'e akkaawuntii keessa irratti galchiisa argitaniitu.
Akauntii wayii qabuanii akauntii dhuma abbaa irratti gargaarama mana kootti malee takka akauntii koratti namni waa gargaaree hin jiru. Ammas boris inshallah akauntii koratti waan gargaaru namni an akauntii iyyuu hin qabu. Akauntii abbaa dhimma baasise tu abdiin bira jiru jechuudha. Akkasiin gammaddanii gargaartanuu jedheen akauntii si baasise ilmoo ofiisaa qabdi. Ulfa jaha saddeetii qabdi. Uummata keenya yoo isin amma nu gargaartanii qalamni birrii meeqa jette wallaahi hin beeku kuma kudhan caalama kan namicha diboo wajjin waan caalu natti fakkaatu qalama maskootii lama barrii tokko waan hanqasiitu hanqate uummata keenya baheera manichi kunoo keekaa roobee jiru du'aa isiniif godhanu meemee jirreedha ola isin gacha elaa kun ola. Kuma kudha shan jetti kuma kudha shan jetti abbo ol seensis furqaan kuma kudha shan jetti ol seensis siduna kuma kudha shan jetti abbo meemee torba barreessaa ol galaagaa gassi argadha kuma kudha shan gassi argadha boleettii keenya bidaarraa amma kun abdiin bira gahaa jira boleettii keenya bira boleettiin keenya illee gassi irraan seenti boona dubbadhume adis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa roobe hundi keessan bakka naga jiraattanii duraan dursee mubee rabbi sirraa jaalatu wanti ati goote kun waan tokko miti rabbiin anumaaf sinaa jedhu ani gama kootitti gaafa isaan akkasitti gargaartan san wallaahi hammanallee dheetiin hin qabanne gargaaree jira akkaawunti sanillee hin ergine maaliif namni gaafa gargaaru rabbii waan tokko gargaara ammallee inshallah ni gargaara akkaawuntiin kama gaabbiraa taate na bira jira ni gargaara waan kam keessattuu bakka itti dhaabbatte bakka keeriiti waan taate yeroo baay'ee deemeeti dhufa ni gargaara ammallee inshallah akkaawuntii yoo barbaachisa akka duraallee si erga kanallee erga inshallah boru sirratti erga yoo rabbii jedhe inshallah biznillaahi du'aa yesumaan nu godha hundi keessanuu carraa kana fayyadama obboleettii ta'e bakka sanii haa baafnu rabbi jazaa isinii haa deebu inshallah kanuma jechuu barbaadu. الصواريخ دبابة إسرائيلية عندما يكون هجوما ويقول أنا Ayyee. طبعا أجايبات ونيت وجتشا جرتو ربين جزاسي فخفلوا جتشون بربادا لما فارتي obboleessa keenya Sheekh Kaaroobe nama ajaa'ibaati nama yoo dubbatullee nama kolfisiisu nama jechisaa hundinuu hikmaa qabu ustaaza Oromoon qabdu hunda boodaas bahee gochaa fi jechaan nama hunda dura darbee waan isaanillee baay'ee dinqisiifadhaa isaanillee qabsee galatoonfachuun barbaada. Sadaffaa irratti hawaasa keenya keessattuu shamarran keenya biyya Arabaa keessa jiraatee yeroo rakkoo nama keenyaa dhaga'u rakkina ifiitti jiran kana hunda irraanfatee kana nama bira dhaabbatu cimsitanii Sheekh Kaaroobeetiin akka du'aayii uummata kanaan nu godhan asumaan itti dhaammachuun barbaada. Isaanillee bakka xiqqoo irraa baasan gurguddoo rabbi haa kennuu fi harka namaa jalaa rabbi isaan haa baasu waan silaa gartee nama bira taaniif hojjetan san rabbi kallattumaan kennee fi gabrummaa jalaa rabbi isaan haa baasu jechuun barbaada. Galatoomaa waan ajaa'ibaa jirtanii nama keenya harakkate hundaa'uu rabbi rakkoo keessaa haa baasu haganumaan isiniin jechuuf ol bahee galatoomaa naa jiraadhaa ulfaadhaa isiniin jaaladhaa jabaadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Ayyee meemee warri gargaartan dubbadhaa qaba. Amma Ibroo bira jirtu Ibroon bira jiru. Yeroo ergattan ijoollee yoo biraa deemtan keessaa gastii keessaa ba'a deema. Ayyee. Yoo iyyatee rabbi irraa fuudhu. Wallahi zuurii kadhannee magriba osoo hin gahin rabbi irraa argan. Waa 11 argannee 11 nuu kadhannee rabbi irraa argan. Maaliif ati alaaqaa rabbi biraa waliin qabaadhu. Maaliif rabbiin jaalachiisuu deemu dalagaa kee keessatti waan dalaydu keessatti dhugaa dubbadhu. Rabbiin jaalachiisuu deemu na argii dhiisi na dhageettii dhiisi sii galee kanaaf namni rabbiin argate waan guddaa namni nama argatuu deemu nama jaalachiisuu deemu ati rabbiin jaalachiisi. Wallahi ati rabbiin jaalachiisi rabbiin argatuu deemu namni rabbiin argate maal namni si jaalata namni ammallee si jaalata jarranya akkas wallahi akkas hadiisa Aishaa keessatti illee namni nama jaalachiisuu deemu wallahi nama san rabbii jibbee nama inni jaalachiisuu deemillee irratti jibbisiisa rasuulli rabbii jedhe alayhi salaatu wassalaam namni rabbiin jaalachiisuu deemu hoo waan namni jibbu keessatti rabbiin jaalachiisuu deemee namni illee haa jibbu nama jibbu san illee rabbiin deebi'ee jaalachiisa jedha sii galee kanaaf hadiisni bakkuma jira atillee dhageette ka dhageette anillee ni haasa'u garuu ni beeyna halaala faraa malee itti dalaguun nuti luukii bichaa lakkaa'uudha taane nullee dalagatti haa jijjiirru jechaan dhaamsa kiyyaa rabbi ammootiin nama walirraa ofulu rabbi nu haa godhu ganda keenya jannata rabbi haa godhu nama oduun isaa rabbiin bira dhaytu rabbi nu haa godhu ila waan siin jedhu gabaabinumatti nama haasoon isaa rabbi bira dhaytu rabbi nu haa godhu nama oduun isaa yoo inni haasa'e rabbi bira dhaytu rabbi nu haa godhu keessa keenya rabbi haa tolchu akka fuula keenya bareechee kanatti keessa keenya rabbi nu haa tolchu isiniin jedha
Yoo ammootiin Amin amin. hasawa kiyya keessatti illee isin miidhe anaa jettanii guyyaa qiyaamaa rabbi biratti hin qabamta. Koomantii badaa barreessitee waan barreessitee har'as boris Abshir abshir. anaa jettee guyyaa qiyaamaa hin qabamtu. Ani irra sii dabre ta tiyyaa ta nama biraa eeggadhu. An tiyyaa irra sii dabre wallahi haqa tiyya irra sii dabre ta duraaniitii fi ta ganaa jechuu heddullee anaa jedhee rabbi isin qabu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.